السلام عليكم. وعليكم السلام. ijoolleen dhufne atuuni turte jara dura dhufa sila ka dura dhufu qabu si an ture ka jedhamu barri dura jarri na dura dhufte erga jarri na dura haga jarri na dura dhufiniti turen jedhamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dhimma hojii keenyaa san haasofna jennee yeroodhaan qabanne akkana barfachuun keessan gaariidhaa miti. Nullee hin barfanne keenyatti hin beektaa miree baasa karaa kana. Rakkisaadha beektani amma mee hundaafuu waan haasa'u barbaannu sana haasa'u. Keessummaa haaraa isaa keessummaa haaraa bar hojii keenyatti eda'uuf ni yaana. Hojjetan bareeda goota baay'ee bareeda goota hojjetan kaampaaniin keenya nama akkanaa kana barbaada waan akkanaa barbaada kaampaaniin keenya nama kiyyaa nama isaa nama keetii nama keetii osoo ta'e nama akka keessummaa haaraa kanallee ni barbaada kaampaaniin keenya hojjetan bareeda goota nama yeroo takka takka jijjiiruun waan bareeda nama haaraa fiduun kaampaanii haaromsiisa. Kanaaf hogguu waan akkana kan dalaguu hin dagatinaa nama haaraa waan haaraa fidan haaromsiisa. Amma kanaafuu waan haasaa irraa taatee jaalladhu. Hundaafuu mucayyoon kun qormaata waan dabartu yoo taate mindaa gaariidhaan waajjira keenya keessaa kan argamu abdii guddaa qabu. Isinis yeroo hunda kaampaanii keenyarra nama haaromsuuf yaada. Akkuma isin nama haarawaa nu haaromsitanii mindaa haarawaa isin dabaluu dandeenya. Nyaata gaarii bareedaa fudhannee jirra. Dhimma keenya kan guyyaa har'a keessuma haarawaa simachuudhaan haa xumurru. Waan hafe ammoo karaa imeelaatiin isin beeksisa. Ayyaana kun Dakka ani shaati mariwee qabna taa'e. Warquu qabanna. Beena ayyee deemaa karaa nagaa. Karaa nagaa. Maali kaati dhimmi nu hambistee fi kophaa harkaan qabdu kun maali? Anka jedhu keessummaan akkami? Amma dhufte san? Nama lafa jiru wayiiti moo nama hidhamee jiru wayiiti? Isin nama gaariidha. Gaarummaa isin baanu bara. Isin maantu nama akkamii? Nama akka namaati kaa isin. Jalaa gubbaa nama akkamii? Nama akka ilmoo namaati kaa akkuma namaatti deemte akkanuma miila lama. Isin fakkeenyaaf waan sitti himu kophaa isii jiraatti moo namaan waliin jiraatti? Akka micoon kophaa jiraatti. Namni kophaa jiraata. Nama waliin jirti. Nama waliin jiraata namni. Saahibba waliin jiraata. Nama waliin jiraata. Akkami kophaa jiraatti isin? Jechuun kiyya eegee ni qabdii jechuu kiyyaa. Eegeedha. Nama eegee qabu jira. Bakka san gajjalee ilaalle lakka eegeen. Akkas hin baanne waa itti rarra'anii waan itti rarra'u waan jara deemu ilaalchuu. Jechuun kee wanni duubaan deddeemachuu kee laamicoon waan sanirraa bilisa siin jedha. Waan biraa dhiisiti gaaddidduu waggaa inni aduun baatu asiin cinaa deemtu tana irraa akkana goggortee irraa dhedheessisaa deemtiisi. Micoon addaa sana. Gaaddiddumaa dheessiteetta? Gaaddidduu isii cinaa waggaa aduun asiin baatu akkana deemtu san tanuma akkana ofirraa dheessaa deemti laala akkanatti. Akkas taanaan waan bareeda waan sin jedhu. Wanni keenarra hin beekame haati manaa kiyyaa sin jirtu biyya biraa kuttee jirti. Kuba qabee akkasiin Awurooppaa deemti. Kanaafuu nama akka gaarii akkanaa kana dabarsuun hin taasifa. Wanni keenarra isima qofa wal na barsiisi. Anumatti isii taasisan. Garuu kan wanni siin jedhu dhimma amma seenaan jette kana anillee deemee saahibban kiyyaa waliinillee mari'adhee mica ollee gaafadhee irraa fixee sitti deebi'uu qaba malee kun dhimma kiyyaa oole kun humna kiyyaa ol waan ta'eef waan amma addaan baasee sitti himuun qabu. Kanaafuu deemee saahibban koo waliin mari'adhee isiillee gaafadhee sitti deebi'a. Kalaas irraa fixi harka qullaa akkana ittiin deebiin waa hunda irraa fixi goota. Harka qullaan deebi'u sa'aatii isiillee harka irraa qabee sii fixi. Ayyee anamma deemi. Nagaatti. Ganti maalirraa bineedha? Irra bineedha himattu se. Maali gubbaan dhufte sila saata? Hayi nagumaa dhufe xiqqoo Abdishakuuritti jedhamti. Maali akkami galgala rafeen isaa? Rafee jira rafee dadhabee jeetti akkuma dhufee gachiisa. Duuba amma silaa ka'uu hin danda'u? Dhugaa amma waan qabutti fakkaatu dankaasiin aja. Kaasuun qaba. Abdishakuur. Beera dheekaa si maal ta'e hin dubbatu isaa? Nan tukin ajaa'iba nan tukin ajaa'ibsee namaan kaase nan tuke ni lola amma ta'e. Kalaas eeganni ka'uuti deeme ankara. Maali barbaadde silaati? Hojii teena akka amma duraa san ta'e bahe beektaa? Haa sila sanii mari'achiisuuf deema.
Gattee meeni asuun dhagaa gattee. Maali kaabuuti osuma dhageessu jallistaa kana gala guutus yoom? Mallaqa dalagaa san dhageenyaaf qalbiin namni taate jumaa irratti malee durumaa qalbiin hin rafne. Waa'ee dalagaa sunii irraa na himi eessa isin dalagaan garam irraa yaadda. Har'a dubbiin nama dhibdi bar har'a dubbiin dalagaan jaalataa biraa dhufte. Naan galle eenyu barbaadu? Keessummaa haara warraa na qabde. Keessummaa teenya irraa qabde? Akkas sanan naffi taadis. Akkam gootee fitta waan akka gaaraan ulfaate. Duraanuu wayi mala dhabna akkuma durgoonu san kuunaan sodaatiin kaachina irra kaa'e na dhabdeessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orma kutaa. Hai. Maatu tadi semua ibu jerabat. Aku barang-barang naga. Waduh gammachiisa na dhuftan na fakkaata mee dafina gammachiiska. Yaa aboo gammachuu keessaa otoo wal caccabsinu fiigaa dhufne harkaraa kana. Wal caccabsinu? Akkanuma osoo fiinu wal ariinu akkanumatti. Aywa Gammachuu ajaa'ibaa kana. akkam gootan. Waa hundaa xumurre mica wallee shiyyette amansiifne waa hundaa irraa fixnee jirra. Nin jaaladhe Jaalachuu keessaa akkam sa'aatii herregaatti teessee. Alam na jaalachuu ka. Maal si jaalachuu qofaa micoon akkanumatti ol kaatee maraattee onneen ishii kun akkana gitaara laal. Ufumaayyuu ariifattee si gaafatuu kaata. Waa'ee kiyyaa seeran ittiin tarii mire guutu. Itti muu qofa akka nama laalkaa daftara barreessee saxiraa tokko guutuu qaraa ibsin jedhu. Bareeda goote. Ani laal isiin dhufnaan wajjumaan bashannanu malee. Yaa Wajjumaan raahaa godhu malee. Hin beekamire. ittiin waa hunda. Wajjumaan dhooyu malee. Waa hundaa itti mica hoollaan raahaa jennaan raahaa ta'e bashannana kee akkanatti akka irratti hin deemti laal. Akka lafa bu'eetiin akka killeetitti deemti. Tole akkas taanaan rakkoon ta'e kan jiru. Waan dallaa ta'eeti ammantaan darree keessarra si galcha. Hayyee walii gal. Ammantaan naaf hidhii kootu. Kana duwwaa ka barbaannu amma deemee si fida. Amma fidi. Amma. Oo itu. Amma fi si fida. Osoo hin qabbanaa'in. Osoo ati ilaali jettan akkanatti ilaaltee libsatiin si fida. Amma si fida. Naaf hidhi dafi. Da'ii yaadidan booda. Mallaa inni kan kee herrega keessarra bu'e akkaawuntii keessarratti. Manis nabi du guna shayi wan dadda. Hai, mau mata kan barbaanne. Waan feetani. Mata kan barbaanne. Haa boos ni fida. Waan barbaanne. Ayyaa namman deema. Ulaagaalee keessallee waan itti nimin turaasii beete. Ulaagaalee waa'ee kee irraa waan xiqqoo itti nimin waan naafe jira. San itti mi'aan achumaan deema. Isin booda haasawaa fidadhaa. Anamma deeme. Kottu waan sitti maasiyate. Kottu. As deema. Dafi ol deebi kan turuni. Ya Rab meeshaa ho'itu godhi ka. Ya Rab meeshaa finiinsu godhi. Sitti mireenni waan guutu waan nama irraa guutu sitti jira nama akka hin jaaladhu waan sitti jira waan naatee isin jedhu naa taate amma booda guyyuu dhufuu dandeettaa maamila ajaa'ibaa kana taanaa manni keeti yeroo hunda sanatti si gala akkuma barbaaddeetti sa'aa barbaadde manni keeti yeroo fi halkan maan taane guyyaa maan taane yeroo kamiin godhu maa silaan dubbatu ture hin dubbatu jechuu maal ta'e baran sindir qabsisne mucaa wayi dirqiin si fide wan dubbachuu diddu moomaa sin jedhe gas baasee mucaan si qollofee si fide moomaali awo maal taate mucaa waan akka gabbaastee hin qollofte maal godhinu dubbattu callisteeti maal jettu ofirraa bani jedhaani tole akka isaa jedhu eegeedha akkasaan jettu mucaa ofirraa bani maali kana hunda maali ofirraa bani moo dhufee sirraa bani hin jedhu warma adda adda itti siqi banadhu jedhin naan jedheera maal taate
takka takka gumaara kana kan illee nyaattamu hin jirtu. Baay'ee.